Yooyyaa akkam jirtu hordoftoonni barumsa afaan Oromoo qubee jenereeshin nageenyi badhaadha. Mata dureen irra isiniif qabannee dhufne hiika jechootaa kan jedhudha. Kanaaf dhagaa xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Hiika jechootaa. Jechi tokko hiika garaagaraa qabaachuu danda'a. Kunis hiika kallattii qabaachuu danda'a. Hiika faallaa qabaachuu danda'a. Akkasumas hiika galumsaa qabaachuu danda'a. Mee amma tokko tokkoon haa ilaallu. Hiika kallattii. Hiika kallattii kan jennu kallattiidhaan jechi sun hiika inni qabutu hiika kallattii jedhama. Kana jechuun galmee jechootaa keessatti hiikni isaa ka jecha sanaaf taa'ee jiru hiika kallattii jedhama. Fakkeenya mee fudhannee ilaallu. Fakkeenyaaf eegaluu jechi jedhu hiikni isaa kallattii jalqabuu jechuudha. Nyaata soorata jechuudha. Madda jechuun burqaa jechuudha. Egaa inni kun hiika kallattii jecha maddaati jechuudha. Burqaa jechuun soba, kijiba yookiin dhara jedhamuu danda'a. Baatii jechuun ji'a jechuudha. Qannoo jechuun badhaadhina yookaan soorummaa yookiin qananii akka jechuuti. Doofummaa jechuun wallaalummaadha. Hiikni kallattii isaa wallaalummaa ta'a. Mala jechuun tooftaa jechuudha. Xiqqoo jechuun bicuu yookaan maddees ni jedhama. Carraa jechuun hiree jechuudha. Baay'ee, hedduu, bakka, iddoo, beekaa, hayyuu jechuudha. Sooressa, dureessa jechuudha. Jalluu jechuun wanna badaa yookaan gadhee jechuudha. Gaarii jechuun misha, bareedaa, dansa jechuun hiika kallattii jecha gaarii jedhu isaan kun. Egaa jechoonni tokko tokko hiika hedduu qabaachuu danda'u. Hiikuma kallattii hiika garaagaraa qabaachuu danda'u. Gamna jechuun abshaala, qaruuxee jechuudha. Dhorame jechuun huqqate jechuudha. Miidhagina, bareedina, fuullee, daawwitii jechuudha. Bokkaa, rooba jechuudha. Barii, suphii yookaan obboroos hin jedhama. Inni biraan hiika dubbiiti. Hiika dubbii jechuun immoo hiika sirrii jecha sanaa irratti rarra'ee muuxannoo uummataa irratti hundaa'uudhaan hiika jecha sanaatiif kennamu jechuudha. Kunis hiika kallattiin ol jiru jechuudha. Wanna dhokataa hiika kallattiin ala ka jiru, ka dhokataa ta'e, ka uummanni beeku, kan ergaa dubbatan afaan tokko dabarsuudhaaf yaadu jechuudha. Jecha sanatti fayyadamee jecha hiika kallattii qabu fayyadamee hiika dhokataa yookiin muuxannoo uummataa irratti hundaa'uudhaan muuxannoo uummanni jecha sanaaf qabu irratti hundaa'uudhaan hiika kennamu hiika dubbii jedhama jechuudha. Mee isaan kanas fakkeenyaa ilaallu. Fakkeenyaaf leenca jechuun jabaa yookaan jagna jechuudha. Kun muuxannoo uummataatiin ni beeka jechuudha. Leenca jechuun jabaa akka ta'e, jagna akka ta'e kan beekamudha. Kun hiika dubbiitiin leenca jechuun bineensa laga galu kan mootii bineensotaas jedhamuudhaan beekamu sun leenca. Garuu hiika dubbiitiin muuxannoo uummanni qabuutiin leenca jechuun jabaa yookiin jagna jechuudha. Kabira hoolaa jechuun hiikni kallattii isaa hoolaa jechuun kan marga nyaattu, kan mana galtu, kan qalatanii nyaatan sana jechuudha. Garuu hiikni dubbii isaa gowwaa kan waa hin beekne gara oofanitti kan adeemu jechuudha. Hiikni dubbii isaa jechuudha. Bofa jechuun hiikni kallattii isaa
kan garaan lafarra lo'u, kan laga galu, lafa keessa kan galu bofa jedhama. Garuu hiikni dubbisaa jechuudha. Hiikni dhokataa yookiin hiikni dubbisaa nama lafa jala deemu jalli isaa kan irratti hin beekamne jechuudha. Qilleensa jechuun kan hin mul'anne, hin qabamne, kan kallattii hundatti bubbisu yookiin socho'u jechuudha. Hiikni dubbii jecha duumessa jedhu kan dallanee jiru jechuudha. Duumessaa'e yookiin duumessa ta'e kan jennu jechuu hin danda'ama namoonni yeroo dubbatan jechuudha. Duumessa jechuun gaa dallanee kan jiru, kan gurraacha'e, namatti kan hin dubbanne jechuudha. Hiikni kallattii jecha duumessa jedhu yeroo waaqni roobuuf ka'u wanti samiirra dhufee gurraacha sun duumessa kan jedhamudha. Garuu hiikni dubbisaa kan dallane waa ittiin tolle jechuudha. Borofa jechuun hiikni dubbisaa hedduu kan fiigu yookaan kan utaalu jechuudha. Korma jechuun hin sodaatu yookaan jagnaadha jechuudha. Addaggee jechuun hiikni kallattiisaa addi kan achi guddatu addaggee jedhama. Namni uumamaan addisaa achi guddatu. Garuu hiikni dubbisaa safuu kan hin beekne salphoo jechuudha. Horii jechuun hiikni kallattiisaa mana kagalu jechuudha. Garuu hiikni dubbisaa immoo homaa kan hin beekne gowwaa jechuudha. Kosii jechuun qulqullina kan hin eegganne kosii jedhu jechuudha. Kuni muuxannoo uummataa irratti hundaa'uudhaan hiika kennamudha. Rirma jechuun hiikni kallattiisaa lafa keessa kan galu rirma kan jedhamu hin jira. Ilbiisadha. Hiikni dubbisaa garuu kan lafa jala deemuudhaan waa balleessu jechuudha. Birbirsa jechuun hiikni kallattiisaa muka dheeraadha. Hiikni dubbisaa garuu dheeraa mul'ataa jechuudha. Namaafis birbirsa hin jedhama. Inni birbirsa akka birbirsaati yoo jedhan hiikni dubbisaa gaa dheeraa yookaan mul'ataa jechuudha. Fagoo irratti kan mul'atu akkas hiika akkasii qabaa jechuudha. Egaa jechoonni kun jechoota muraasa fakkeenya hiika dubbiitiif as kaa'aman malee kanneen biroo hedduun ni jiru. Egaa isaan kan akkuma fakkeenyaatti isin kaasnee asitti dhiyeessine jechoonni hiika faallaa qaban jiru. Mee hiika faallaa jechuun maal jechuudha? Haa ilaallu waliin. Hiikni faallaa jechoota walitti dhufeenyi isaanii hiika garaa garaa qabaachuu irratti hundaa'edha jechuudha. Kun jechuun hiika walii faallaa ta'e, walii adda ta'e jechoonni qaban jechoota hiika faallaa qaban jechuu dandeenya jechuudha. Mee fakkeenyaan haa ilaallu isaan kana. Faallaan jecha ifa jedhu dukkana jechuu. Halkan guyyaadha faallaan. Halkanii guyyaadha. Ganamni faallaansaa galgala. Du'aa jechuun jiraa jechuun faallaa ta'aa jechuudha. Uumama namtolchee. Kun waaqnumti kan uume, uumaan kan uume uumama yoo jedhamu, namaan kan hojjetamu immoo namtolchee jedhama jechuudha. Faallaa waliiti. Ardii, samii, dhiira, dhalaa, haadha, abbaa, dureessa, hiyyeessa, barsiisaa, barataa waliif faallaa ta'u jechuudha. Inni kun barsiisaa, inni kun immoo ni barataa jechuudha. Barsiisaa irraa. Bituu, gurguruu, gurraacha, adii, gabaabaa, dheeraa, miidhagduu, fokkistuu, furdaa, qal'aa faallaa waliiti jechuudha. Jechoonni kun jecha jabaa jedhuudhaaf faallaan isaa laafaa jecha jedhudha. Cimaa, dadhabaa faallaa ta'a. Jarjaraa, rincicaa yookiin suuta'eedha jechuudha. Xiqqaa, guddaa, kaaba,
kibba kallattii adda addaa irra jiru jechuudha. Isaan kun kaabaa fi kibbi kallattii adda addaa irra jiru walii faallaadha. Baha, dhiha yookiin lixas ni jedhama. Kun walii faallaadha. Bahani gara olii yoo ta'u dhiinni immoo gara gadi ta'a jechuudha. Akkas kallattii adda addaa irra jiru. Ol, gad, mirga, bitaa, as, achi, gama, gamana, gubbaa, jala, raada, jibicha, sa'a, sangaa, gaarii, gadhee, badaas jedhamuu danda'a. Jaalala, jibba jechoonni jedhan egaa jechoota waliif faallaati. Jechoonni biroos isaan kun akkuma fakkeenyaatti fudhataman malee jechoonni biroo kan jechoonni waliif faallaa hedduutu jiru jechuudha. Isaan kun garuu jechoota waliif faallaatii fi fakkeenya muraasota asitti kaasnee ilaalledha. Jechi hiika waliif faallatee qabaachuu akka danda'u asirraa hubachuun ni danda'ama. Mee gara mata duree itti aanutti darbinu. Hiika galumsaa. Hiika galumsaa jechuun hiika jechi tokko akkaataa galumsa sanaatiin qabaachuu danda'u. Akkaataa bakka sanatti dubbatameen yookiin bakka sanatti barreeffameetiin qabaachuu danda'u kan agarsiisu hiika galumsaa jedhama. Mee fakkeenya fudhannee ilaallu sas. Fakkeenyaaf jechi dha'uu jedhu kun hiika galumsaa irratti hundaa'ee hiika garaagaraa qabaachuu danda'a. Fakkeenyaaf mootiin uleedhaan lafa dhahe. Lafa dhahe jedha. Mootiin uleedhaan lafa dhahe. Hiikni isaa maalidha? Lafa dhahe kan jedhu kun hiikni isaa dhahe kan jedhu kun rukute jechuudha. Lafa rukute jechuudha. Himni biraa mootiin fardarraa lafa dhahe jedha. Dhahe kan jedhu jechi kun ammasitti fardarraa kufe jechuu isaati. Jechi dhahuu jedhu sun egaa hiika garaagaraa qabaata akkaataa galumsa isaatiin. Mootiin rakkatee mala dhahe jedha. Rakkatee mala dhahe jechuun asitti maal godhe? Tilmaame yookiin tooftaa yookaan mala barbaade yookiin soqe jechuudha. Firoomsaan midhaan dhahe yoo jenne midhaan keessa callaa baasee jechuudha. Kanaafuu jechi dhahe jedhu kun yookiin dhahuu jedhu kun hiika garaagaraa qaba akkaataa galumsa hima sanaa keessatti hundaa'uudhaan. Kanaafuu jechoonni akkasii jechoota hiika galumsaatiin hiika adda addaa qabaatanii jechuudha. Akkaataa galumsa iddootti fayyadaman yookiin iddootti barreeffametiin hiika garaagaraa qabaachuu danda'a. Jechuun tokko hiika 4 qabaata asitti akka ilaalletti dhahe kan jedhu kun. Uleedhaan lafa dhahe jechuun lafa rukutee, fardaan lafa dhahe yoo jedhu kufee, mala dhahe yoo jedhu tilmaame yookaan barbaade yookiin soqe jechuusaa, midhaan dhahe immoo callaa keessaa baasuusaa agarsiise. Kanaaf hiika garaagaraa qabaate jechuudha. Jechuun kun kabiraa inni har'a gaagura dhahe jedha. Gaagura dhahe jechuun gaagura tolchee jechuusaati. Dubbiin isaa mataana dhahe jedha. Mataana dhahe dubbiin isaa jedha. Kana jechuun na jeeqee jechuudha. Dubbiin isaa natti hin tollee na jeeqee akka jechuuti jechuudha hiikni isaa. Ogeessichi dhaaba manaa meetiraan dhahe jedha. Dhaaba manaa meetiraan dhahe. Meetiraan dhahe kana jechuun shallagee jechuudha. Safara yookiin shallage jechuudha. Mee jecha kute jedhu haa ilaallu. Inni qottoodhaan muka kute jedha. Muka kute kan jedhu kun muka mure jechuudha. Muka mure jechuudha. Hima biraa keessatti immoo inni ganamaan ka'ee gara magaalaatti kute jedha. Gara magaalaatti kute kan jedhu kun amma muruu agarsiisu otoo hin ta'in deemuu agarsiisa. Gara magaalaa deemuusa agarsiisa. Rakkoon itti cimnaan abdii kute jedha. Abdii kute. Abdii kutummaan abdii dhabuu yookiin abdii muruusaa kan agarsiisudha. Hodhe jedha jechi kuni hodhe. Boonaan uffata hodhe. Uffata hodhe jechuun uffata suphee
yookiin immoo walitti qabsiisuudha. Lilmoodhaan walitti qabsiisuun uffata hodhee jechuudha. Gama biraatiin cimsaan dhagaa fuudhee dugdatti hodhe jedha. Dhagaa fuudhee dugdatti hodhe. Kana jechuun dhagaadhaan rukute jechuudha. Dhagaadhaan dugda rukute jechuudha. Egaa hiika galumsa irratti hundaa'uudhaan akkaataa jechi sun iddoo itti fayyadamame irratti hundaa'uudhaan hiika garaa garaa akka qabaachuu danda'u asirraa hubachuun ni danda'ama. Mee jecha gogaa jedhu haa ilaallu. Gogaa jecha jedhu. Caalaan gogaa re'ee gurgure. Gogaa re'ee gurgure jedha. Gogaa jechuun as keessatti kallee yookaan immoo itillee jechuudha. Caaltuun qoraan gogaa funaante galte. Akkatti gogaa jechuun waan jiidhaa hin taane, muka jiidhaa hin taane yookaan goggogaa ta'e jechuu isaa agarsiisa. Gogaa jechuun isaa horii irraa yookaan immoo re'ee irraa akka baay'ee jenne kallee akka jennu miti jechuudha. Iddoo kanatti hiika biraa qabaa jechuudha. Galumsa irratti hundaa'uudhaan jechi gogaa jedhu kun hiika garaa garaa qabaate. Mee jecha garaa jedhu haa ilaallu. Inni osoo hin beekin tasa garaa mucaa rukute. Garaa mucaa rukute. Garaa jechuun kutaa qaamaa keessaa kan fuulduratti argamu, kan nyaanni keessa taa'u garaa jedhama. Sana rukute jechuusaati. Gama biraatiin waariyoon garaa qaba. Garaa qabachuun garaadhuma qaama sana qabaachuu osoo hin ta'in hin sodaatu jechuudha. Onnee qaba, jagnadha jechuusaati. Dubbiin ishee garaa isa hin geenyedha. Dubbiin ishee isa hin amansiisne yookaan garaa hanqate jechuudha. Shakkii jechuudha. Isa hin gammachiisne akka jechuuti. Jechi garaa jedhu asitti hiika biraa qaba jechuudha. Amma ilaaltanii jechi garaa jedhu kun hiika sadii qabaate akka ammaatti akkaataa galumsa himanni keessa galeetti iddoo itti fayyadamneetti hundaa'uudhaan jechuudha. Rakkoon ishee garaa isa raaseedha. Garaa isa raasee inni gaddee fi garaa laafeef jechuudha. Garaa isa hammeessee jechuudha. Rakkoon ishee garaa isa raase. Garaa isa raase. Ni gaddeef jechuudha. Imimmaan ishee garaa isa balleesse. Imimmaan ishee garaa isa balleesse jechuun garaa hammeesse yookiin ni gaddeefi jechuudha. Gochi ilma isaa garaa isa jabeesse. Garaa isa jabeesse jechuun isa aarsee akka hin tolleef taasisee akka jechuutti ni qabaatu. Haalli hojichaa garaa isa kute. Garaa isa kute jechuun abdii isa kutachiisee jechuudha. Hojichi dadhabsiisaa ta'uusaa yookiin bu'aa kan hin qabne ta'uusaati kan agarsiisu asitti. Mee jecha gufuu jedhu kan ammoo ilaallu. Akkaataa galumsaatiin hiika akkamii akka qabaachuu danda'u. Dhibaa'ummaan gufuu guddinaati jedha. Gufuu jechi jedhu kun hiikni isaas keessatti faallaa guddinaa jechuudha. Gufuu guddinaa jechuun faallaa guddinaa yookaan immoo guddinni akka hin taasifamne, jijjiiramni gara guddinaa akka hin taasifamne kan dhorku gufuudha. San jechuu ibsuu barbaadeetu gufuu guddinaa jechuun. Gurbichi gufuu fakkaataadha. Gurbichi gufuu fakkaata. Gufuu fakkaata. Gufuudha. Abalu gufuudha fa'in jedhama. Ni jedhu jechuudha warri keenya sani jechuun gabaabaadhaa jechuudhaaf. Namni gufuu ta'a otoo hin ta'in inni gabaabbina agarsiisuudhaaf gufuu jedhu. Abalu birbirsa yoo jedhamu muka birbirsa sana ta'a jechuu miti. Muka birbirsa ta'ee hagam birbirsaa sana dheerata yookaan mukuma sana ta'a jechuuf otoo hin ta'in dheerina sana agarsiisuudhaaf. Abalu amma kormaan daanqoo gaasni jedhama miti. Sun gabaabbina agarsiisa. Gufuudha jedhanis gabaabbina agarsiisa. Karaa irraa gufuu buqqisee jedha kun immoo. Karaa irraa gufuu buqqise.
Kana jechuun hudduu mukaa gabaabbatee lafa keessatti hafee kan nama gufachiisuu danda'u baasee yookaan buqqisee jechuudha achi keessa. Gufuu buqqisuun kana gufuu ka jedhu kun hiika 3 qabaate amma iddoo kanatti. Hima biroo isoo kan ijaaru ta'e hima biroo keessatti sama hiika biraa qabaachuu danda'a jechuudha. Jechumti gufuu jedhu kuni kanaaf jechi tokko akkaataa galumsaa irratti hundaa'uudhaan hiika garaa garaa qabaachuu danda'a. Hiikuma tokko qabaata jennee jecha sana murteessuun hin danda'amu. Iddoo itti fayyadamne irratti hundaa'uudhaan jechoonni akkasii hiika garaa garaa ni qabaatu. Egaa kana fakkaata. Walumaa galatti fakkeenya armaan olirraa akkuma hubachuun danda'amutti jechi tokko haala galumsa adda addaa keessatti hiika garaa garaa qabaachuu akka danda'u. Hiikni jechi tokko qabaachuu danda'u immoo hiika kallattii, hiika faallaa, hiika galumsaa fa'aa ta'uu akka danda'u beekamaadha jechuudha. Kanaafuu hiika jechootaa beekuun sirriitti waan dubbisnu hubachuudhaaf nu gargaara. Kanaaf kun isaan as keessatti ibsaman fakkeenya. Mee shaakala tokko waliin haa ilaallu. Shaakala armaan olii mee bakka duwwaa armaan gadi jiru kana keessatti mee haa guunnu. Tole mee abbeerri koo horii 5 handhuura naaf kennedha. Inni kuni abbeerri koo horii 5 affeerra naa kenne. Horii 5 abbeerri koo horii 5 handhuura naaf kenne jedha. Jecha handhuuraa jedhu kanadha. Jecha handhuuraa jedhu kun hiikni isaas keessatti maalidha? Kennaa jechuudha. Kennaa naaf kenne jechuusaati. Handhuuraa jechuun jechaadha. Gama biraatiin immoo daa'imni garaa haadhaa keessatti karaa handhuuraa nyaata argatti jedha. Karaa handhuuraa nyaata argatti jedha. Handhuura jechuun as keessatti immoo kutaa qaamaa keessaa handhuura kan jedhamu karaa sanaatiin nyaata argatti. Kutaa qaama namaati jechuudha kun. Kutaa qaama namaa handhuura kan jedhamu karaa sanaatiin nyaata argachuu ishee agarsiisa. Jecha handhuura jedhu kun olitti handhuura naaf kenne, horii handhuura naaf kenne jechuun kennaa yeroo namni tokko dhalatu kennaan kennamu jira. Sanatu handhuuraa jedhama. Gama biraatiin karaa handhuuraa nyaata argattu jenne immoo kutaa qaama namaa keessaa kan handhuura jedhamuun nyaata argachuu agarsiisa. Mee gaaffii 3ffaa hojjennu. Abbaan koo maqaa masoo kootiin na waamuu jaalatedha. Maqaa masoo kootiin na waamuu jaalata. Hiikni as jiru maqaa jechuun moggaasa jechuudha. Moggaasa maqaa jechuudha. Moggaasa. Gama biraatiin wayita mana obbo Waariyoo bira geessu gara mirgaatti maqaa nuun jedheedha. Maqaa jechuun isaa goraa jechuusaati. Yookiin immoo kallattii agarsiisuusaati. Maqaa goraa. Gara wayita mana obbo Waariyoo bira geessan yookiin geessu gara mirgaatti maqaa nuun jedhe. Goraa yookiin immoo gara sanatti deemaa nuun jedhe jechuusaati. Kun barsiisaan maqaa koo na gaafatedha. Maqaa moggaasuma jechuudha. Maqaatti moggaafame sana na gaafatee maqaatti waamamu na gaafate jechuudha. Isuma as jirudha kuni. Isuma as jiru. Hiika biraan qabu. Qeensa kee eenyutu siif qoreedha. Qeensa kee eenyutu siif qoree jechuun isaa eenyu sirraa ciree yookiin immoo siif bareechee jechuusaati. Bareeche. Bareeche yookiin kutee jechuusaati. Qeensa eenyutu sirraa kutee jechuusaati.
Itti gaafatamtichi qorumsa qomaa isaan qoreedha. Qorumsa qomaa isaan qore. Qorumsa afaanii jechuudha. Qorechuun gaafate gaaffii afaanii isaan gaafate. Yookiin afaaniin isaan qore jechuudha. Deebisa akka deebisan. Akkasii egaa kana fakkaata walumaa galatti hiikni jechoota har'a isiniif qabannee kana fakkaata. Gaaffii yoo qabaattan yaada yoo qabaattan yuutuubii keenya jala galuudhaan koomentii yaada keessan nuu kennuu dandeessu. Haga xumura sagantaa keenyatti waan waliin turtaniif guddaa galatooma. Sagantaa keenya itti aanutiin haga mata duree biraatiin wal arginutti nagaa.